Egaa yaaddoon namoota baay'ee kanaan furmaata argateera. Karaa Teeleebirrii Suupper App Appilikeeshinii jechuudha. Viizaa kaardii karaa Abisiniyaa Baankii rakkoon karaa viizaa kaardii jiru furmaata argateera jechuudha. Isas egaa namoonni baay'een biyyoota alaarraa maallaqaa galfachuudhaaf hin rakkatu jechuudha. Akkasumas hojii onlaayiniidhaan hojjennu tokko tokkoon wal qabatee karaa ittiin maallaqa keenya galfannu hin rakkanna jechuudha. Kanaaf egaa Teeleebirrii Suupper Appiin furmaata qabatee nuuf dhiyaatee jira. Viizaa kaardii achirraa argachuu dandeenya jechuudha. Isas bifa salphaa fi yeroo gabaabaa gidduutti daqiiqaa 5 hanga 10 hin caalle gidduutti viizaa kaardii harka keenya keessa galfachuu dandeenya jechuudha. Step by step viidiyoon isiniif qopheesse kun isin gargaara akka itti fayyadamtan dhaamsa kooti. Gamanumaan immoo chaanalii keenya kana subscribe gochuudhaan nu jajjabeessa. Isiniif salphaadha. Haaluma tokkitti mallattoo subscribe jettu cooqaastanii darbuun baay'ee ulfaataa miti. Nun immoo hedduu nu jajjabeessa waan ta'eef ishee kana hin dadhabina jechuun dhaamsa kooti. Garuu dirqama miti. Namni isin dirqamsiifnaan subscribe gootu osoo hin taane yoo fedha keessan ta'e akka hirmaattan dhaamsa kooti. Kana qofa miti. Odeeffannoo baay'ee argattu. Wantoota barsiisoo, wantoota hubachiisoo, wantoota teekinooloojii wajjin wal qabatan guutummaatti viidiyoon isiniif gadhiifama waan ta'eef itti fayyadamaa jechuun barbaada. Carraaf hin dabarsinaa. Akkuma isiniif caqasee ture viizaa kanaa maallaqa ittiin fudhanna malee ittiin erguu hin dandeenyu jechuudha. Maallaqa nuuf ergamu ni fudhata. Ittiin erguudhaaf garuu ulaagaan guutuun jira jechuudha. Isa kanas egaa cimanii irratti hojjetaa waan jiraniif yeroo dhiyootti erguufis fudhachuufis milkeessanii akka isaan hojjetan shakkii hin qabnu. Ammaaf egaa nuyi maallaqa keenya argachuu barbaanna waan ta'eef fudhachuu barbaanna waan ta'eef viizaa kana argachuun daqiiqaa muraasa gidduuttidha jechuudha. Kanaaf kallattumaan gara barnootichaatti isin haa dabarsu. Jalqaba irratti bilbila keenyatti goona. Sanaa booda loogiin goonee itti fufna jechuudha. Akkuma argaa jirtan. Amma egaa na seensisee jira. Badhaasa guddaa injifachuuf firaa fi hiriyoota affeeraa jedha. Badhaasa hanga qarshii 10,000tti argachuu dandeessu jechuudha. Yoo namoota affeertanii kun yeroo barbaada waan ta'eef sanas carraa keessan yaalaa jechuun barbaada. Akkuma argaa jirtan egaa kaayyoon keenya viizaa barbaannedha waan ta'eef dabalata kan jettu kanan tuqaa. Viizaa koo kan jettu iddoo kana jirti jechuudha. Viizaa koo kan jettu inni tuqna. Sana booda lakkoofsa kaardii viizaa argachuuf eeyyadhu jedha. Inni lammaffaan my visa card number jedha. Inni jalqabaa viizaa haaraa argachuudhaaf lakkoofsa kaardii viizaa kan ittiin argattanii ibsa. My visa card number kan jedhu immoo isa kanaan dura baafattanii harkaa qabdan isiniif display kan godhu yookaan isinitti mul'isuuf kan gargaarudha. Nuyi haaraa banachuu barbaanna waan ta'eef isa jalqabaa lakkoofsa kaardii viizaa argachuuf eeyyadhu isa jedhu kana al tokko nan cuqaasa. Lakkoofsa icciitii galchaa. Gaaffiin lakkoofsa viizaa keessanii milkaa'eera. Hanga ergaan gabaabaa isinii dhufutti obsaan eegaa jedha. Kanaaf egaa viizaa keenya argachuudhaaf appilaayi goonee jirra. Yeroo gabaabaa gidduutti ergaan mirkaneessu nuu dhufaa jechuudha. Xumuruuf kan jedhu xumuree keessaa bahuu dandeenya. Ni eeggannaa jechuudha. Amma egaa appilaayi goonee irraa waan ta'eef viizaa keenya
daqiiqaa 5 hanga 10 gidduutti teelebirrii suupper aappii irraa teekstiin nuuf galee jira jechuudha. Viizaan keenya nuuf dhufeera jechuudha. Isas kunoo meesseejiin akkuma argaa jirtan galee jira. This customer, your visa card number has been successfully created jedha. Milkaa'inaan nuuf banamee jira jechuudha viizaan keenya. Kanaaf gara teelebirrii suupper aappiitti deebine my visa card number kan jettu cuqaasnaa jechuudha. Lakkoofsa icciitii keenya galchina. Virtual card jedha. Itiyoo Telekoomiin kan qophaa'edha. Teelebirrii suupper aappii irraa Abisiniyaa baankiidhaan kan deeggarame viizaa kaardii argachuu dandeenyeerra jechuudha. Yoo barbaanne daawunloodii gochuu dandeenya. Yoo namaaf sheerii gochuu barbaanne sheerii gochuu dandeenya. Kanaaf egaa lakkoofsi isin itti fayyadamtan maallaqa biyyoota alaarraa isin ergaman isa dijiitii 16 ta'e kanadha. Isatti fayyadamtu jechuudha. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaata. Akka itti fayyadamtan shakkii tokko illee hin qabu. Chaanalii kana subscribe gochuu hin dagatinaa. Thank you.